السلام عليكم ورحمة الله. كون شاشمان دي كان دواتكو وكان حواشو عراقا كارتان قبو كرا قدا قبا كون اسم دغان بورا كان كايا وكان مسارات نجا دمسون كان كايا ميدا كاري بلما شنتما تودان قودميرا يو في تنكاري بشنس غوتو بيتچو دنديتني يو في تنمو كان قفا بيتو دنديتن جچودا اسي اول مسجد وتو جرم قاسام بيكوني كران قدان كوني كرا مدان عالمي جدان سن رول قجلچو دلكونو كما غارون كيسه كرا قدادا كران انتقو يوجن شكين قبن مالي جنا كونو فولون برا دابته جرا متر لما قفا سيني ريچودا متر لما لفا ورا كان را سيني جرا حسين دوبا كونو كغدانو كون اسفالتي دا manni finishing tofa baay'ee haala gaariidhaan ijaaramee jira. Solleetta alletti godhanii kun olaala balballi deebi'ee jira. Saaloonii kutaa ciisaa kutaa dhiqannaa garaa keessan addaan jiru kutaa meeshaa kaayan mana keessummaadha mana ijoolleedha garagara qaba mana fincaanis duubarraa qaba jechuudha. Bezawee haala gaariidhaan birri guddaa fixee kan ijaaramee jirudha. Kun saalooniidha. Saaloon isaatu kun guddaadha. akkanatti hafa kun kutaa ciisaati tunammoo hiqaa meeshaati hiqaa kifilii isii jedhan tusani dukkanaaya kun ammoo mana rafani keessan ammoo mana dhiqannaatitu jira እሺ kun ammoo lijochi kifil ወይም እንግዳ ክፍል jedhamee kawaamamuudha kutaa addaati jechuudha kunillee kutaa guddaadha qalama fi korniisa qofa akkasuma biraati isaa zaragoo qofatu hafa jechuudha. Ijaarsi manaa haala xaarii tokkoof yaaddoo tokko hin qabneen ijaaramee jira. Akka ani isin himutti. Kinoo duubaan illee dhaabbanni isaallee qaxxaadhee kadhaa kun mana fincaaniitii fi mana dhiqannaa balokkeettiidhaan duubaan kaa'amee jirudha. Diizaayinii eeganii ijaaranii jirani. Walirratti kunillee mana fincaaniitiif bu'uurri kaa'amee jira. Kaaree 500 walirra yoo bitatan miliyoona 2,200 jedhanii manni kun qofti addaatti miliyoona 1,500 jedhanii kun jechuudha. Miliyoona 1,500 jedhanii akkaataa addaatti baasuu rabbitu beeka. Bakka bareeda garuu karaan illee tuqu kun Adaamaa qulqulluudha. Ispaaltii kara dodolaa kofalee maal wal dabarsu kan irratti jechuudha. Harka mirga irratti argamna. Banni mana baay'ee haala gaariidhaan kan ijaaramee jirudha. Yoo rabbi isin laaffisee bitattan hedduu itti gammadaan akka kiyyatti.